fayyisaa keenya gooftaa Yesuus haala isin jirtan bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa gooftaan nagaa keenya baay'isaa galateeffamu. Har'aa sagantaa addaa tokkoon qabadee dhiyaadhee jira. Sagantaan ana qabadee dhiyaadhee baay'ee kan mufachiise yookiis baay'ee kan naasisedha. Innis obboloota gola hormaa keessa ta'anii gootota wangeelaa jechuuf nan shakkisiisu. Sababiin isaa haala nuti jenne keessa ta'anii wangeelaa isa jiruuf isa jiraataa warra lallabanidha. Akkan isaaniin jedheen sunitti ani amantii koo geeddaradheera. Kanaan booda iddoo kaleessaatti nan argitan. Tarii wanta akka kaleessaatti dubbachuu dhiisee akkaataa biraayyuu isinitti taase hinna ani amantii koo jijjiiradheeraan isaaniin jedhe. Jarreen inni firaankii godhe immoo isaan kanadha. Maal naaf deebisan laata? Maal naan jedhan? Hanga xumura saatiitti dhaggeeffadhaa irraa baratti. Odura ati Tiijii isheen dura beekudha moo nama biraadha? Maal naan galli oromiffamoo maal fedha? Gaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Maal jechuudha irra deebiinaatti dubbadhu. Irra deebiinaatti dubbadhu. Tiijii moo isheen dura beekutu akkas naan jedhamoo silkii keetu namatti fayyadamaa jirame? Jesus, by Jesus. Moo gurra kooti meera deebisa galinaa ergi waasa jette naan galle sirri. Kana booda iddoo kaleessaatti nan eegine anuma Tiijiidhuma akka kaleessaatti tarii wanta akkaataan itti kaleessatti na beektuu fi akkaataan hamma itti deemu waan tokko hin taaneef akka sinnaasisneef jedhee waan inni sitti dhiyaadhuuf sitti himisiif ogoshee anuma. Jijjiirratti reegiftiif maal jijjiiradhaan jettee amantaa Yesuusin jijjiirtamu maal jijjiirtame natti hime kun naaf hin galu bara yeroo baay'inatti ulfaata bettee meenyin jijjiirtame maal amantaa maal jijjiirachuu barbaadde anu gaafii kanatti ijoo sii kenna Yesuus maal jette meera deebi maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti እንዴት ነከተችኮ ወይ wanti sitti ulfaate wanti iddoo keetti nuti si kaasu maannime ati koo jechuudha nama Kiristoos keessa jirudha nama Kiristoos keessa jiru nama Kiristoos beekudha namni tokko amantaas jijjiirtu ta'uu hin taane hin kadhata wanti si rakkisu maannime irratti sii kadhadha ati mucaa ifaati malee mucaa dukkanaa miti ifa keessaa baanii gara dukkanaatti deemuun hin ulfaata ifa kana keessaa baatee garuu borimmoo gaabbeeraanoo gara ifa kanaatti hin deebi'a jechuun sitti ulfaata. Kanaafuu rakkoon online irra jira dhiyoon sin jala ibsuu baay'ee dheetan ishee bakka waan hundaafiyyuu dhageesseetta tarii natti himtee turte qoosaa natti fakkaata akkan jenneef ishee waan ofiifu. Tuni nagaan keessaa walitti faawaayyaatu maaliif tokkoffaa ejjennoo amantaatiin ibsisuu miti maaliif Yesuus Kiristoos karaanis dhugaan isa akka ta'e akkasuma immoo sagalee waaqayyoo gadi fageessitee beektaa nama barsiistayyuu malee atu amantaa kan jijjiirtuyyuu miti jechuudha. Kanaaf hin fakkaatulleen animmoo seen amanulleen innaa kanas hin jedha yeroo baay'ee wanta nama rifachiisu irratti piraankii wal godhushi akkasuma fakkaata malee kun wanta sirraa eegamu miti jechuudha. Maaliif yoomiyyuu taanaan jechuudha yoomiyyuu taanaan sibiraa wanti kun wanta jedhamuu hin qabne wanta yaadamuu hin qabne wanta sammuu namaatti dhufuu hin dandeenye ati fannoo Kiristoos jalatti dhiiga Kiristoosin nama dhiqatee lammaffaa fayyada mormii Tiijii haadha koo wanta jiru hunduu natti badu ani ilsuun security nama eeguudha ani akka nama waaqayyootti nama karaa hundumaa sirra dhaabachuu danda'udha maaltu taanaan darbamu ni danda'amu chaalenjiin kamaa dhufu bakka waanuma tokko wanta garaa kennuusitti bakka dhugaa Kiristoosiin maaltu si qabeeyyii gooftarraa dhiisuu danda'e gooftaan isaa amantaa kun jijjiiree jetta ani garuu lapheen koo baay'ee si gaddisiisa gaafa kana dhageessu jette miti baay'ee jechuun akkamitti tarii qoosta ta'ee waa'ee kanarratti illee waan qoosa walitti fakkaatu. Tiijii dhumaati garuu qori amantaa maalii wajjin wal mormitu noo
amantii garamti jijjiiruudhaaf yoo meeshaa kana naa deebisi moo hin qalladdamoo amma dhuguma jechaa jirtamoo natti qoosaa jirtati mee meeshaa kana bicha qofa naa deebisi mee moo maal jechuu barbaaddeeti dhugaa dubbachuuf dhugute seetaan nagaa diraamaa gata paaster yaadadde maanna paaster naandanaa yuutuub irratti hanguute sirratti si waaqayyoon hin galateeffama jette diraamaa hojjette. Dubbiin nama ajaa'ibamee naa ibsimis yeromaan ishee amma Tiijii ati isuma dhugaa dubbachaa jirta moo mee biraankii moo maal jedhan sana warra geessistu natti fakkaata malee ani sumatu kana godha jedheetu ani yaadusi. Siqaa anosii faanaan deemaa jaalallee koo garjedheensi bitamaa kana baasuu sifilaa dhiramaanii gasiniisuu sinjijjiiroo maalii kana baasuu sifilaa dhiramaanii gasiniisuu sinjijjiiroo maalii. Sitti maxxanii suuchiin jiraatee ulfiin argattee gammachuu nagaan keessa goggootee sittan boqottee natti agarsiiftee fuula raaraqee atu gaarummaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa si fannifama si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo. Sitanaan galfadhee sin waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo sitanaan galfadhee ani sitanaan galfadhee gooftaa koo ani sitanaan galfadhee. Hamaan nan argaa